Ahmedis daldalaa waan tureefi loltoota isaaniitii fi deeggarsa maallaqaa taasisaa ture. Elemoo waliin bubbeetti wal arguun loltoota isaanii eenyu olaantummaan gaggeessuu akka qabu mari'achuun Elemoon dura taa'aa ta'ee filatame. Ahmed Taqii ammoo koomaandarummaan muudamee qabsoon itti fufe. Ahmediifis maqaan qabsoo hundee moggaafameef. Maqichi garuu jalqaba abbaan isaa kan ittiin isa yaamu ture. Mootummaan Haile Sillaasee aangoon Dargiin yoo irraa fudhatamu Dargiin humna cimaadha jedhee kan itti dhaadatu keessaa tokko kan ta'e loltoota Jeneraal Geetaachoo Shiibashiitiin hoogganamu itti erge.